Daldala keessatti yaadni kan kee kan jalqabaa yaadota kan kee kan achi booda dhufan gonkumaahuu hin caalu. Yaadni kan kee inni jalqabaa tarii dogongora ta'uudha mala. Daldaloonni milkaa'oo nuti arra akka malee dinqisiifannu. Yaada arra isaan itti milkaawanii nuti dinqisiifannu kanaanii miti kan jalqaban. Ta'us garuu eegalaniiti yeroo booda fooyyeessan. Amaazoon gaafa dura jalqabu gurgurtaa kitaabaatiin eegale. Akkasuma yuutiyuubiinis gaafa dura eegalu qubsuma hariiroo yookaan deeting saayitiidha ture. Ogummaan jabaan yaada kan kee hojiitti hiikuudhaan qoruu akkasumas qufuu fi yeroodhaa waliin madaquudhaan yaada kan kee fooyyeessuudha. Atis yaadni kan kee kan jalqabaa dogongora ta'uu mala. Ta'us garuu yeroo booda fooyyeessuutti amanuudhaan jalqabi. Yeroo booda oomisha kan kee kan jalqabaa if duuba deebitee yeroo laaltu yoonii fi miirri qaanfii sitti dhagahamuu baate oomisha yookaan tajaajila kan kee kana turteeti eegalte jechuudha. 6. Reid Hoffman. Nu hordofuun dagatinaa horiif hormaatan dhabinaa nagayannaa tura.